Ukulita te irillee baran. In dhuydere qalaman dhuydanii isinillee irraa dhuyda kamaa kana jala dhaabe. Mauudha. Diimessee deeme innillee kana baran ukkulma taane. Nu gootanii barana nu gootanii. Isiin qalama dhuydi. Nullee qalama waliin dhuyne abbo. Irraa kaafneere irraa kaafate. In dhuydere atillee gurbaan dhuyde qalama irraa. In kaaftee bara abbo. Kanuu TikTokii gubbaddu deebitee akka lafa jabaa. Diriindiri. Dararan. Dararoon. Jira biyya tabbo. Maal akkee godhatu? Maal innoon akkee godhatu akka ispoortii namni ispoortii dhiirri ispoortii waggaa 7 sana xaltee akkasitti utaaltu akkaati ol utaaltee gad deebitu sanitti qaama kee kana martee hirir jedhiyat. TikTokii gubbaa yaatee abboo qalama dibattee maal jetta? Diriin. Jirami abboo. Maal jettan mata yarana maaluma dhallee barana shiftaa. Hin guurree barana shiftaa. Abboo ijoollee sansalataan qollofadhaa rabbii jaa mana qollofadhaa. Maal dura baasa qalam ishii kanatti goggogee isaan jaarsi nuu amma galgala wayita ammalleetini jaarsi galgala ammalleetini wayita waliin gachiisan qalamuma kana isaan irraa kaasa amma jaarsi nungadhaa jechu jira jaartii ta'e manatti nungatta akkanuma wayita ammallee irra ol baatu akkanuma irra ol bayi fedhii keeffadhu jettu jaaraan Jaabirii maal jee rasuulli rabbi maa bikiraa hin fuudhin kasi taphachiif atillee taphachiiftaa jennaan tapha jechuun bar osoo ammalleetini fedhii sanitti darbuun duratti tapha wayiitu jira kaas wal qaqqabanii maal jedhanii eeganaa dungattee isiin illee si dungattee achirraan paartii qaba isteeppii qaba on nuti hadiisa keessa gujira bar quba qabna sheen akkana jeen quba qaba isteeppii kaan itti tarta isteeppii kaan itti taruufu qalama kana eessaan sirraa dhuga inni maal dhuga bee kana bulee dhuga diimaa dhuga gurraacha dhuga sirraa tuuta ira baran qalama kan mee akkam itti qabdate ma qalama la hawla wala quwwata illa billah maaluma jettan badaaki nyaata akkamatti nyaataa yaa barati nyaatuma kana akkamu nyaatameet walumaanuu akkamiin nyaataa yaa bara nyaata qalama haala kana ofitti guutuutti hin jette buleen kee gurraachi kee diimaan kee jaarsi waati ni naaftu maa inni ati qallamnu yeroo qallaba bituun ulfaate zayitii bituun ulfaate kana qalama itti bitta yeroo zayitiin widdii taate kanatti yeroo ammallee nyaanni qallamni widdii ta'e kanatti ati qalama isii buleef gurraacha suuqirra deemtee itti bitta meekaappii garagaraati jettee ishiin itti bitta. Mana keessa bareedi sanuma wayita jaarsaa mallee mana keessa bareedi godhadhu mee sanumaa godhadhu jaarsa keessa bareedi galgala ofirraa xaragime eema kan itti guddiftee shira laa ilaaha illallah kana dibatta kan kabachoo fakkaatu maali adii fuula dibatan kun luqqaatanii gara keessa uumama keetiin hin bareeddu uuma rabbisi bareechiin hin bareeddu kana harcee ofitti diddeetiin hin kadeentu san laa ilaaha illallah walii wallaallee yoo amma garamiin kadhanna dubartimaa walii wallaallee yaa baraabbo tamtu diimtu tamtu magaalaa ta duraan gurraatti illee amma kiindoo waan sabtidde waan ishii deemessu fidde akkanatti shawwadamee bar jaarsi jaartii gadhiisa bar eeganaa turtee yoo ta'e bifa keessatti beeka kaalaalee ture bifa keessatti beeka bareedaa isiin akkasii miti kanaan shawwadde mataa ol xaxxee irra akka nama mataa qabu sunillee wallaahi hadiisni jira namni mataa ol xaxxeetiin hin gowwoomse jaarsa wallaahi riwaayaa keessa jira ka'asni matil bukti akka ammalleetiin hin maali dalluu gaalaa jee jaarsa shawwaddaa nama shawwaddaa asiin ol xaxxeetiin hin jedhin godhatiin haguma mataa qabduun ta'e uumama rabbiitiin bareedaa ta'e kana harcee ofitti dibde burillee situ harcee ofitti dib iftaan illee hin dib coraayyuu sirraa kaase akka nama faranjii si fakkeesse maali kun eegana ammootiin uumama rabbii maa qayyartaati ammootiin dhiira shawwaduu jechuu bar kun akkamitti shawwaddaati addumaanuu wallaalle kanaaf kadhaa turre bara waa hedduu kadhaa nu dhoggee wayita isiniin jedhu dhugaan seetanii misi tokko kana addumaanuu wallaalle diiminnaa hin bareeddii yoddaa wallaal harcee kan ofitti labdabanii kana harcee amma biyyi si gurgurtu kan kana amma ofitti qayyaranii akkamitti addaan beeyna meeshi qalama ho'etan akkana akkamitti addaan beeyna ummata akkamitti kadhanna ummata kana amma kanniin amma akkana hin kadhanna mee zamanuma kam keessa jirra amma ummata keenya rabbi yaati zamana ijoollee xiqqootti moobaayila sabandii bitan